fudduma duubaa rasaasa gartee tokkicha gartee mataa keessatti dhaamsan. Gubbaan gartee mataa kana keessa lola fadhee. Mucaa gartee ammudee dura isaanii marachuu deemu san gartee garaan isaan dandahee mucaa sanitti gadhiisan. Hoggaa kana jaartiin gartee maaltu maal ta'e jechaa fiigaa dhufte. Jaartiin gartee ilmoo baatii torbaa garaa qabdi. Jaartiidhaas rasaasa tokko mataa keessa dhawanii rasaasa tokko gartee mataa garaa keessatti gadhiisan. Jaartiin itti baxalageetti. Yeroo Ramadaana yeroo furaadhaati. Akkuma beekamu gaa namni yeroo furaa kana wal biratti furuufadha. Abbaan ka'eeti furaadhaaf jechuudha yookaan faxaruudhaaf Ramadaana yeroo Magribaati. Ka'ee gartee ganda gartee ilma isaatti qajeele. Ganda ilma isaatti ku'a qajeelu deemaa jechuudha hulaa dura dhaqee. Hulaa gartee immoo gaadha. Hulaan banaadha jetti. Hulaan gartee kun banaa jettu ol seeni. Dhugaan gartee hulaa falla godhee ol seeni. Mucaa isaadhaa maqaa isaatis lallabee yaamee mucaa gartee mas Faadil jechuudha. Yaa Faadil jeeni nama gartee dubbatu dhabe. Deemee gartee gara mana keessaa dhugaa ol seenee. Namni tokko kan dubbatu hin jiru sagaleen nama takkaas hin jiru. Duuba hoggaaniif gartee ol seenee kutaa gartee namni gartee teessumaaf taa'u keessaa barbaadee dhabe gama mana hirriibaa seene. Hoggaa gama mana hirriibaa seene du'ee jechuudha. Manni hundinuu gartee dhiigaan balleeffamee lafti hundi dhiigaa jaartiin Faadil duutee daa'imni lama gartee ta'e isaan qabanis gartee duutee dhiiga qofa Faadilis du'ee maatii san guutuu jechuudha. Ilmaan lamaa fi haadhaa fi abbaa waliin ajjeesanii walirra ruseeyanii kaa'an jechuudha. Abbaan dhugaa akkasii arge iyyee lallabee jechuudha. Hoggaan gartee oduma akkasii boo'ee iyyee lallabu abbaan achi gaggabe. Ilmi namaa baatii Ramadaanaatti akkamitti maatii guutuu ajjeesa? Eenyu ajjeese? Akkamitti ajjeefama? Hoggaa gartee lallabaa kana dhagayan gandi gartee naannoo san jiru hundi jechuudha bihee dirmatan jechuudha. Ka'anii gandi guutuu hoggaa dirmatan jaarsi lafa dhahee jira jaarsa bishaan itti naqanii lafaa kaasan hoggaan jaarsa lafaa kaasan jaarsi gartee guutuutti qabe. Hoggaan gartee kolfaa mana keessatti itti gargaaranii seenan. Maatiin guutuun gartee ajjeefamanii rasaasaan jechuudha. Qaamni isaanii hundi dhiiga lubbuun takka nama hunda hawwattee lubbuun qayyiseen jechuun lubbuun isaanii dabaltee jirti. Warra guuramanii kan tatta'a warra ruseeyanii akka nama gartee luqaa bishingaa ruseeyyatti. Akkasii jechuudha shulxaan dhuftee naannoo san hunda hiitee akka gartee wanni odeeffannoo kana barbaaduudhaaf naannoo san hunda hiitee hawaasa hundi keessaa gabbaafte. Kanaa maal godhan poolisiin jechuudha. Ajjechaan tokko gaggeeffamte waan san qorannoodhaa geessan reeffa isaanii fuudhanii gama geessan gama waajjira poolisiidhaa geessan qorannoo godhan jechuudha haqiiqa godhan doktoroota itti yaamanii wanni beekame immoo isaan kun ajjechaan kun rasaasaan raawwatamudha. Abbaa gartee ijoollee kanaa Faadil kanaas mataa keessa dhawanii ajjeesan haati ilmoo baatii torbaa garaa qabdi garaa keessaa fi mataa keessa dhawan. Siidhaa dabartee daa'imni lamata isaaniitis dhiiraa fi dubartiidha ajjeefamtee warra teessi. Akkasii kana xaaqii godhan booda maal godhan amma gaa abbaa fuudhan abbaa gartee Faadil kana jechuudha abbaa isaanii ijoollee daa'ima sanii abbaa guddaadha ta'a fuudhan jechuudha. Xaaqii godhuu eegalan yookaan qorannoodhaaf waajjira poolisii dhiyeessanii isaa akka boonu kana mee odeesse kami gartee jaanii ni beektan gartee akkuma gartee beekamu yeroo Ramadaana anis gartee aranii furayeetiin gartee ilma kiyya biratti furayeetiin ilma bira dhaqee ilma kiyya gartee hoggaan gartee bira dhaqu. Hulaan banaadha jetti namni gartee hoggaan hulaadha hulaan isin banaa jettu ol seene hoggaan ol seene mana keessa barbaadee dhabee kolfaa mana hirriibaa hoggaan dhaqee manni hundi dhiiga walii galee ilmaanii fi ilmi kiyyaa fi maatiin saadhaa guutuun jechuudha jaarsi isaatiif ilmaan isaatis ajjeefamanii warra guuraman achiin gartee iyyee gaggabee lafa dhahee hayyee eega kasaate duba mee kanaa ala wani beeku jetti Faadil kun nama akkamii ani ilmaan lamaan qaba ilmaan gartee sadiin qaba dhiira sadiin qaba kaduraa Osaamaadha kadidduudha ammoo fatti aanu jechuudha Faadil kana kaamma gartee haati warra isaatiif ilmaan isaati ajjeefaman kana ka dhumaa jechuudha Sa'id Jaanii. Kanaaf ilmi kiyya kun diinummaa namni gartee inni waliin diinaatis namni taajita godhees namni isaa wal lolanis gartee agarree ijoollee xiyya lamaan gartee Osaamaa fi
Said Osama bin Said kun hedduu dalagaa gartee gaariin qabanii haalli jireenya isaanii darbii isaanii jechuudha. Haalli jireenya harka qalleeyyiidha. Garuu namni isaan keessaa wayyaa Faadil kana yeroo gartee haati dhukkubsattullee namni gartee baay'ata san hunda gartee cufee haadha gartee haadha saadhaa gartee wal'aansi godhe Faadil kana. Suni ini gartee wanni dalagaa mazagaajaadha bulchaa gartee mazagaajaati dalagaa bareedduudha qaba isaan gargaaraa. Anggatti hojii isaadhaa rabbi gartee haadha isaallee rahmata haa godhuuf yoo gartee inni wal'aanu duute haadha isaallee rabbi rahmata haa godhuuf ani addunyaa fi akhiratti gartee isarraa jaaladheetiin jira. Haqa kiyya gartee isaa dhiiseetiin jira. Hawaasni guutuullee hedduu takka jaalata nama gartee nama waliigalaa nama inni gartee wal dhabeen tokkollee hin garreegeen akkasi gaamma odeeffannoo abbaa irraa dhaban. Hay abbaan kun duba yoo gartee kan saate wayii dho'isu jira. Waan gartee keessa dho'isu jiru jiramu waa takka gartee amma tana malee ጓ himuudha. Yakki kun Ramadaanaan baatii Ramadaanaatti ilmi namaa akkamitti waan akkanaa kana godha. Ilmi namaa baatii Ramadaanaatti amantaa kana qabaatee ajjechaa sukannee isaa maatii guutuu fixuu kana. Yoo ni gartee abbaa wallolan yoo haadha isaanii wallolan daa'imni xixiqqashaan san maal balleesse yakki isaanii maali diliin qaban daa'imni gartee dilii qabu akkamitti ajjeefama. Duba kana keessatti maaliif gartee ilma namaatiitu gartee irra hamamu shayxaanaa irra hamamu baatii Ramadaanaa ta shayxaanii keessa gartee miidhama jaan keessatti gochaan suukannee isaan kun ta'uu hedduutu akka nama gaddisiisa. Hedduutu akka nama gaddisiisa. Ilma namaatiitu gartee bineensarraas shayxaanarraas ilma namaatii irra badaadhaa jechuudha. Duba gartee ጓ አባራ gartee kasi dhaban ka'anii gartee hawaasa naannoo sanii qorannoo godhuu eegala hawaasa gartee ጓ fidanii haasessan Faadil nama gartee garaa laafeessaa nama gartee namni hundi jaalatu maatii isaatiin itti gartee miskiina kaanii kun nama beeknee huni gargaaraa nama gartee gaariidhaa hojii gartee tola ooltumaatiin nama beekamu hojiilee hedduu takka jaalanna hedduu takka kabajna maatii kan hedduu takka jaalannaas keessatti. Garuu maatiin kun eega gartee haati isaanii duute yeroo gartee amma haati isaanii fayyaa hin qabne sanillee abbaa kiyya narraa yaaddee ummaatiyya ni wal'aana abadan ni wal'aana ittillee liqeeffadhu ni wal'aana hangaan gartee ilmaan kiyya ala gabbaasee manaan keessi jiru gurgureetii wal'aana abadan tanaaf gartee narraa yaaddeen jee abbaa isaallee jajjabeessaa ture dhugumatti gartee namni maatii isaanii kana gargaaru isa malee hin jiru obboleeyyan lamaan san gartee dilasii miti namnummaan gartee maatii kanaan dhaabbatutu duban maatii kanaa isaa eega gartee haati duutee taaziyaa keessatti wal dhabdeen takka ni jirti maatiin kun eega haati duutee takka waliin gallee gaafa gartee amma taaziyaa sanillee obboleeyyan mana taaziyaatii gabbaanii yaa Faadil haati teenya sababaa keetiin duutee ati gartee mana yaalaa qaalii geessuu dhiiftee qusannaa maallaqaatiif leeccallummateetiif gartee haadha teenya ajjeeftee namni gartee akka haati teenya duutu godhe sihii jedhanii gartee homachaa tura. Innis gartee qalbii cabee awwa obboleeyyan kiyya ani gartee hanga haadhatii wal'aanu keessa waan qabu hunda baaseetiin deemee gartee namarraa itti liqeeffadhee liqiidhaan gartee wal'aansa haadhatiyyaatiif liqii keessa seeni akkamitti kan naan jettanii kanumaa kana iddoo abbaan gabbee warra gartee amma biruu jiruutu kana jira abbaan dhugaa gabbee Faadil kiyya hanga jirii duruu saadhaa gartee hanga haati saadhaa jirtu ammaas asii duraas gaafa haati fayyaa qabdu namummaan nu dhaabbachaa ture isa akkamitti gartee gabbaatanii isa homattanii isin maal gootaniiti isa homattanii je'een abbaan itti kee akkana jettanii maqaa saadhaan kaasinaa je'een jechuudha. Abba Faadil bar jireenya isaa gaarii jiraachuudhaaf ummaan teenya irraa duute akka gartee ati gartee irraa duutu hanga ati irraa duutu eeguu jira gaafa ati duute immoo maatii isaatiin wajjin gartee jaartii isaatiin ilmaan isaatiin wajjin zanaafataa jiraataa suniif ati akkana gartee isaan hin dhaabbatiin akkasitti akkamitti kana jettanii gaa'een mee jamaa jedhanii amma obboleeyyan kun ummata gartee amma hawaasa ganda isaanii ka gartee bira dhaabbatee amma ragaadhaaf gartee haasoo jiru kanaan mee obboleeyyan keenya dhuguma rabbiitti odoo haati teessan fayyaa hin qabne haadha teessan fayyaa hin qabne tasiree irra ciibtu dhiibtanii ilmaanii fi jaartii teessan fudhatanii qilleensa fudhachuudhaaf gabbaatanii akkamiin namni gartee haati fayyaa hin qabne gabbee qilleensa fudhata. Kana gartee amma maqaa isaadhaa akkana jettanii haaftanii namtichi kun badaadhaa jedhanii abbaanis gartee hoggaan jecha kana dhagee icallise deebisee talamada haati teenya odoon du'in qabeenya siidhaa walakkaa maqaa Faadiliin barreessite innis irra
qabeenya san guutuu fi haqabuus maqaa jaartii isaatiin galmeessee jira. Akkasitti amma hawaasni kun poolisii biratti waajjira poolisiitti ragaa baheetu yeroo kana tokko gattee amma namoota gattee hawaasa namaa isaa yaa kumaandar akkasin jenne abbaan faadil eega haati duutee obboleeyyan isaatiin wal dhabanii takkaa mana kanan dhufne garuu guyyuma gattee inni mana kana dhufu duuti tun akkamitti taati duuti isaanii tun akkamitti guyyaa abbaan faadil arra ka'ee dhufee arguma duuti tun akkamitti taati kanaan naalee qiffamuu didee jeen tokko akkasi poolisiin yaadattee abbaa yaamte. Abbaa gua yaaman abbaadhaan ati gattee odeeffannoo jila kana kaniif gattee amma hawaasni kana maaliif callittee an kana hunda bar wal dhabdee maatiin gattee gaawaa waliin ja'u je'ee dabartee walitti aaraniis waliifis gattee dhiifama godhanii je'en jechuudha. Akkasii miteetiin waan jiru dhugaa jirtu baasi jennee abbaadhaan yaa kumaandar ilma kiyyaas dhabe ilmaan lamaan kanaas dhabuun fadhuuti. Narraa dhiisaa jeen dubbina kanaan taatu kootu jedhanii bishaan qalaasa qicanii fi dubba duleen abbaan gattee boo'ee jechuun maal lolaasa ilmaan kiyyaatu obboleessa isaanii ajjeesee obboleeyyan lamaaniitu eenyu fe'e jechuudha. Osaamaa fi Sa'idiitu obboleessa isaanii Faadil kana ajjeesee maaliif hinaaffaadhaaf ajjeesan. Poolisiin kaatee gattee barbaada seentee jechuudha. Isaan yeroo kana baafachuudhaaf gattee isaanii baafachuu jiru poolisiin dabtee irra dhaqqabtee dhiyeessite. Yeroo kana ammas namticha tokko isaanii wajji jira. Maamad Abdallaa jedhanii Maamad Abdallaa kun asii dura gattee nama mootummaadhaa qaama mootummaadhaa nama tokko ajjeesee mana hidhaa seenee mana hidhaa keessaa waardiyyaa gattee mana hidhaa san ajjeesee achi baafate. Akkasii isa kanaas qaban dhiyeessan. Amma abbaan keessa ragaa beeti dubbadhaa jedhanii yeroo kana Maamad Abdallaa kun asii dura nama ajjeesee jiru kun ani waa'ee kanarraa waan hin beekne qabu. Osaamaa fi Sa'idiitu dhufee obboleessa kiyya kana haa ajjeefamuu naan je'ee isaaniitu hoggaan hin gattee anjalaalitti maallaqa gattee gayaa siif kennina asii deemtee gattee jireenya kee jiraatta tanaaf rakkoon hin jirtu maallaqa gattee nuuf siif kenna biyya tana jirattee jiraattaa naan jedhan jee. Akkasii obboleeyyan dhiyeessan jechuudha. Obboleeyyan dhiyeessanii amma taa'ii tokkodha. Abbaan keessan gattee ragaa bahee jira dubbadha. Himaa jedhanidha. Maamad Abdallaa kun akkasuma waliigallee maallaqa irra waliigallee itti seenne yeroo gattee yeroo furaati kaanee gattee mana ol seenne guwaanii gattee ol seenne. Faadil kun ulaa banee kokkoflaa sasseeqaan mammaratee jechuudha. Mucaan dhiiraatis hojii jira. Ammoo gachaa jechuudha. Adeeroo jechaa mammaran kottaa seenaa jee hoggaa akkas garee irraa deebi'uu barbaade. Garuu ajjechaan tan murtiin gattee ajjechaadhaa taniif gattee waliin gattee kaayyanne irraa booda deebi'uun taatu. Akkasii Faadil hoggaa karaa manaatti wal garagalu. Hunduma duubaa rasaasa gattee tokkicha gattee mataa keessatti dhaamsan. Dhugaan gattee mataa kana keessa lola fadhe. Mucaa gattee amma beeduwaa isaanii marachuu deemu san kagartee garaan isaan dandahee mucaa sanitti gadhiisan. Hoggaa kana jaartiin gattee maaltu maal ta'e jechaa fiigaa dhufte. Jaartiin gattee ilmoo baatee torbaa garaa qabdi. Jaartiidhaas rasaasa tokko mataa keessa dhawanii rasaasa tokko gattee mataa garaa keessatti gadhiisan. Jaartiin itti baxala jette. Akkasitti gattee ajjechaa tan raawwanne. Garuu abbaan guyyaa san eega abbaan keenya ragaa bee janjoolleella eega abbaan keenya ragaa bee isaatu gattee harka isaatiitu qulqulluudhaa kaniif gattee arra ragaan rabbo guyyaa gattee duuti sun taatu ajjechaan sun taatu faxaruudhaaf mana san jira isaa mana san jiruu taate mucaan dhalaadhaa xiqqashoon daa'imni xiqqashoon gattee hoggaaniif gattee daa'imni xiqqoon tun hedduu abbaa kana jaalatte abbaa Faadil kan hedduu jaalatte ittiin maramti maal jetti ajjechaa tan hoggaan ibsaa rasaasaan bakkoodhaan mucaan fiigdee jechuudha. Wanni seente jechuudha. Kolfaa gattee nyaatatti godhan yookaan matbaqa yookaan kushiinaa yookaan aftijaa jedhanii achi seente. Abbaan maal jedhuba mucaa saniis baasaatiichi boru waan jennu beeknu matbaqa seenaa baasaa jee akkasitti ajjeefne. Guyyaa san inni jira daa'ima xiqqashoo tagartee abbaa guddaa ta'u achi as baasaa ajjeesaa jiru isa je'eeni akkasitti obboleeyyan abbaa wajji walii galanii ilma tokkicha ka isaaniif dhaabbatu haraamata isaanii godhu baatii ramadaanaatiin maatii daa'ima xixiqqashoo duraan hafin ajjeesan. Ajjechaan tun
mootummaa biyya saniitiif hawaasa biyya sanii hunda suukanneessitee ilmi namaa ji'a ramadaanaatiin sheexaanummaa keessa jechuudha. Hinaaffaadhaafis jiidhaaf obboleeyyan ajjeesan booda mootummaan gartee akkasii isaa hunda gartee fuutee mana hidhaa galchitee akkasii duba haati gartee jaartiif haati dubbiin kun gartee lafarra bubbulee murtii dafee mootummaan ittiin kun akkasii duba yaa warri gartee dhaamsa kiyya kana gattan hay'i gartee ilmoo tiyyaatii fi hay'i gartee abbaa gartee ilmoo tiyyaa jaarsa ilmoo tiyyaatii fi ilmaan isaanii akka gartee lafatti hin banne dhaamsa kana mootummaa biraan naagee haadha akka gartee murtiin gartee haqaa irra fudhatamtee tarkaanfiin haqaa fudhatamtee dhiigni isaanii lafatti lafne mootummaan hatattamaan gartee akka gartee murtii itti kennuu barbaadaa jette akkasitti aayata quraanaa kanaan xumurtee akkasii rabbiin gartee najaata nu haa baasuu haati zaaytii rabbi nurraa haa qabu seenuu jenna seenaa suukanniisaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi